Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaatti marii hawaasaa garaagaraa waliin gaggeeffame. Marichi dhaadannoo sabdaneessummaa obbolummaa nageenya waaraaf badhaadhina hunda galeessaaf jedhuun kan gaggeeffame yoo ta'u, hooggantoonni magaalaa irraa dhufan akkasumas hawaasni garaagaraa kutaa magaalichaa hirmaataniiru. Waltajjii marii kanaa kan saaqan itti aanaa hojii raawwachiisaa kutaa magaalaa Dambalaa obbo Qaasiim Margaa kaayyoon marii kanaa uummata keessatti miira obbolummaa fi tokkummaa fiduuf akka ta'e himan. Kaayyoon marii kanaa akkuma hordofaa turtanii sabdaneessummaa yookiin immoo waliin jireenya tokkoomaa ilaalcha waloo waliigala uummata keessatti fiduudhaaf kaayyeffatee kan hojjetaa jirudha. Biyya kana keessatti nageenya mirkaneessuudhaan olaantummaa ilaalcha waloo fiduudhaaf walgahii gaggeeffamedha jechuudha. Waltajjicha irratti barreeffamni gabaabaa kan dhiyaate yoo ta'u, barreeffamicha keessatti injifannoo argame itti fufsiisuuf hawaasni gaachana misoomaa waan ta'eef biyya ijaaruu fi misoomsuuf hiriirsuu mootummaa waliin ta'ee maraamartoo qormaata damdaneessaa keessa jiru waliin injifachuun ashaaraa dhaloota dhufu dhaalchisuuf kutannoon hojjetamaa jiraachuu ka'eera. Milkaa'inoota hojiiwwan misooma adda addaa akka magaalattiitti hojjetamanii fi hojjetamaa jiran itti fufsiisuuf nageenyi murteessaa ta'us ibsameera. Hirmaattonni marichaa yaadaaf gaafii kaasaniin mootummaan akka biyyattii ta'e akka magaalattiitti hojiiwwan gaafii uummataa deebisan hedduu hojjeteera. Garuu piroojeektiiwwan adda addaa irratti duguuganii xumuruu irratti rakkoon jira. Mootummaan keessoo isaa qulqulleessuu qaba. Kanaan immoo nageenya waaraan ni dhufa jedhan. Inni waan gaarii kaasee isinillee immoo dabalata waan gaarii ta'e ciftanii baay'ee shaggaadha. Bareeda. Biyyi teenya akka guddattu hin barbaanna. Mirga sabaaf sablammoota eeguun baay'ee bareedadha. Haayile Sillaasee irraa kaasee na laaltan yookaan nama xinnaa fakkaadha malee nan beekan haga mootummaa amma kana ga'utti sirriitti. Kanaaf summiin mootummaan Ihaadig nurratti gatee deeme nu keessaan baane sabaaf sablammoota naannoodhaan gareedhaan addaan qooduudhaan summii sun har'allee nu keessaa bahuu dideeti. Waraanni Itoophiyaa irraa dhaabbachuu dide. Summii sana akkamitti of keessaa baafna? Mootummaan kun uummata kanaa waliin jiraachuu qaba. Sirriitti uummata qabachuu qaba. Kanaa ol deemutti baay'ee dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Isinis hin beektanii. Amma fakkeenyaaf manneen barnootaa ammaan dura turan manneen barnootaa gurguddaan an akka Odaa Geemshoo bara darbee kana irrattis barattoota hagamii akka dabarsan barataa maaltu akka harkaa qabu hin beekne jechuudha. Kun immoo amma ogaa gara kanaatti deemnu kana irratti sodoo sirriitti xiyyeeffannoodhaan mootummaan hojjete. Laabiraariin akkanumaan duwwaa taa'urra kompiitaroonni adda addaa odoo achi keessatti gale kitaabileen garaagaraa odoo achi keessatti guutamee fi kana duuba maatiinis duuba bu'ee hordofee barsiisota wajjiniin bu'aa gaarii akka fidu mana bichaa odoo hin taane akkanarratti sodoo hojjetame waan jedhuun qaba. Itti gaafatamaa waajjira pabliik sarviisii fi qabeenya namaa obbo Dinquu Hundeen yeroo adda addaatti mariin hawaasaa gaggeeffamaa tureera. Hawaasni keenya hundi dhimma nageenyaa fi misooma hubannoo wal fakkaataa qabaatanii nageenya naannoo isaanii eeggachuuf gahee isaaniirraa eeggamuu bahuu qabu jedhan. Akkuma beektan yeroo adda addaa mata duree kanarratti marii gochaa jirra. Qormaanni keenya kana gammaan ufaana rarra'u hundisaa asii waan furameef kana deebinee wal'aanuun nurra waan jiraatuuf ka'umsi barreeffamichaas kanaa wal qabata. Nageenya waaraa fiduudhaaf badhaadhina waloo fiduudhaaf indee wayi maxaan maal kana ka'umsi jiru kana paartiin badhaadhinaa akkuma mata duree irratti ilaalaa turtan waa hundaa ol dhala namaatiif kabaja qabaa jechuudha. Kan hojjetu namaa fi kan hojjetu namaan jedhee amana. Kana yoo goonu immoo obbolummaan murteessaadha jechuudha. Wal qoqqooduudhaan jijjiiramni dhufu hin jiru. Sirna darbe keessatti aarsaan kumaaf kitilaa kan kafalameef yaadamni kun dhabamee namni waa wal qoqqooduuf sirnicha mataa waan hin taaneef sirna federaalizimii afaaniin haa jennu malee kan kana calaqqisiisu waan hin taaneef rakkoo garaagaraa keessa galaa akka turre mari'achaati kan turre. Kanarraa ka'ee siyaasni keenya cabeera. Cabeensi isaatis የብቸኝነት ጉድለት isa jennu kana hanqina obbolummaatu kana fide. Kanaan malleen safuu fi aadaa ganamaa keenyatti deebinee wal'aanuun nurra jiraata yaada jedhu botaayyeen kaasaniiranii kuni waraanatti nu galcheera, wal shakkiitti nu galcheera.
aadaa fi duudhaan abbootiin keenya wal amantaadhaan ammachuudhaan jiraatu sun yeroodhaa yerootti sharasharamurra kan ka'e gaagama keessa nu galcheetti kan jiru. Kanaaf tokkummaa dhugaa san fiduu irratti jabaannee hojjechuun nurra jiraata.